Yoya Ashama Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu ilmaan ayyaa tan fagoof tan dhiyoo jirtan. Tan lafa addunyaa tana jirtu cufti keessan nageenyi rabbi bal'aaf guddaan sun isin bira jiraatuun dhaamsatiyya tan jaalaaf kabajaa tan onni kootirra maddite akkam jirtan isin. Alhamdulillah. Ani akka gaariin jira galata rabbiiti. Jiruuf jireenyi maal fakkaatti? Ibaadaan, aafiyaan, onni marti bareedaami. Alhamdulillah. Kana caalaa akka bareeda taatu abdiin qaba ammallee rabbii waan hafe hundanuu haa bareechu hundumaa keenyaafu. Xiqqaa shawarraa qabbanaa jira. Saniif jecha xiqqoo saayinas alaarjii waan hin qabuuf isiin na jeequ jira dhiifama narraa taatanii. Har'a immoo akka carraa ta'ee ajaboo qabadhee dhufee jira. Ani dhimmoo biraatti fin dhufee ture. Ajaboon immoo tuyyuu anillee uummata kana uummata jaalalaa kana uummata yeroo baay'ee harmeetii yoo wajjin na beeku kanarraa hafuun irra hin jiraatu laaluun barbaadaa naan jette. Sanii qabadhee dhufee isiniin jedha maama mee nagaa gaafadhu. Dafi. Kuffisaan kuffisaan jiru nagaa gaafadhu. Jedhiin kaa. Salaamu alaikum jedhiin. Nadu bagate warkana. Ishee amma nagaa gaafadhu faa. Isiillee uffataa jettee amma kun shaaworii fudhattee rifeensallee guutuma shaaworii seensifnee amma waan diddibee fi maal jedhaa jira. Assalaamu alaikum jedhiin kadamni. Akkam nagoo jirtanii jedhiin. Ati kaawwan. Tara. Ayyee. Akkasii inshaallah ilmaan ayyaati. Kalas maamaa itti deebina rakkoon qabu rabbi khayrii haa godhu. Amma gaa wanti an jechuu barbaade ijoon dubbii xiyyaa maal inni gara ijoo dubbii xiyyaatti osoo inni deebi'u namoonni dhimma bittaa manaatiin wal qabatu gaafilee garagaraa naa dhiyeessaa turtan gaafachaa hin turtan hundi keessanuu jechuudha. Gaafileen teessan fala ni argatti yookaan deebiin ni jira. Keessattuu warroonni real estate irratti bobba'uu barbaadan bittaa real estate irratti namoonni bobba'uu barbaadan wallaahi carraan jiru carraa baay'ee bareeda ta'edha. Kanaaf carraa kanatti fayyadamtanii namoonni birrii namni hedduun isin harkatti uffatu san qabdan namoonni birrii tuffatamtu san qabdan birrii tuffatamtu jechuun isinii galaami mana 400,000 500,000 kan namoonni qabdan kaasii faamiliin keessan yoo miileen hin qabaatin waan akka ta'uu hin danda'u isin jedhanii haamilee isin qabsaa turan san namoonni qabdan haaluma salphaadhaan karaa salphaadhaan carraa abbaa manaa ittiin taatan waan qabdaniif carraa bal'aa waan qabdaniif waan kana itti yaada tarii obboleessa gaarii abbaa manaa gaarii haadha gaarii abbaa gaarii namoonni qabdan immoo waan kana bakka keessan bu'anii akka isinii raawwatan haala mijeeffadha. Keessattuu amma dhaabbanni Ovid Real Estate jedhamu wallaahi waan guddaa dalagaa jira. Even if qumsaaxiniin isaan mana san keessatti galchan hedduu amma dinqisiifamaa jira. Karaa barbaadaniin Ovid Real Estate jedhaati yoo barbaadan TikTok irra seenaa yoo barbaadan YouTube irra seenaa yoo barbaadan Facebook irra seenaa karaa barbaadan kamiinuu argachuu ni dandeessan jechuudha. Dhaabbata guddaadha. Standaardii isaan ittiin hojjetaa jira wallaahi dhugaa rabbii isinitti himaan. Dhugaa rabbiititti waan akka ajaa'ibaatti dalagaa jiranii. Kana keessa mana gaafa xumuranii isinii kennan zambiloo manuma qofaa miti. Doolaarni uffataallee keessatti gaxxamamaadha. Kichin kaabineetiin maxxaqaa yookaan bakka mana nyaataa itti hojjetan kun guutuun keessatti ulaagaa isaa akka guuttatee jechuudha. Kana waan ta'eef wanni akkanaa kun waan bayeessa ammatti egaa birrii 300 fa'aa 360 akkaatuma bal'ina manaatiin garagara malee amma kaffaltiin kun 300 fooma akka kaffalantu jira 400 fooma akka kaffaluu qabdantu jira maaliif jennaan fakkeenyaaf abbaa ciisicha tokko yookaan manyitaa beetii tokko jira abbaa manyitaa beetii lamaatu jira abbaa manyitaa beetii sadii yookaan kutaa ciisichaa sadii kutaa ciisichaa lama akka qabantu jira kun gatiin isaanii garagara waan ta'eef jecha qidima kifee yookaan kaffaltiin dursaa isaaniillee akkasumatti wal caala jechuudha. Kanaaf haaluma salphaadhaan isin abbaa ciisicha lama fakkeenyaaf osoo kan barbaadna taate minimum haga qarshii miliyoona 4 haga miliyoona 5tti mana bareedaa ni argattanii kana keessa haga birrii 500,000 kaffaltii duraa kan qabdii kaffaluudhaan abbaa manaa ta'uu dandeettanii jechuudha. Birrii isin irratti hafe immoo tokko karaa baankiitiin haalli isinii mijata baankiidhaan ofirraa kaffalaa deemtanii inni lammataa immoo kan isin irratti hafuuyyuu fakkeenyaaf 50% osoo baankiidhaan haalli isinii mijate persentii 50 jechuudha. Persentii 50 isin irratti hafisan immoo amma fakkeenyaaf manni ijaaramaa jira persentii 30 irra kagee jira persentii 40 irra kagee jira haga gaafa manni kun dhumatuutti immoo isin suuta ofirraa kaffalaa deemtan jechuudha. 50 isin irratti hafisan walakkaasan jechuudha. Walakkaa immoo baankiidhaan haalli isinii mijata. Lakkaan birriin qaba yoo jette immoo persentii 60-70 illee ofirraa kaffaltee kan baankiin itti sii guutuu danda'a waan ta'eef
carraa kanatti fayyadamaa isiniin jedha kun dhaamsa kiyya. Inni lammataa namoonni maashinoota garaagaraa barbaadanii nagaafachaa turtan maashina bolokkeettaa maashina daabboo nagaafataa turtan keessattuu namoonni maashina daabboo nagaafachaa turtan gatii isaa irra deddeebiin isinii himaa ture. Amma immoo carraa biraa fidee dhufe. Carraan biraa kan fidee dhufe kunu maashinuma daabboo kana ta'ee namni fakkeenyaaf hojii ni eegala. Ji'a 3 ji'a 4 hojjetee akkaataan hojii isa dhibee jalaa babbadee ordar jechuun akkaataan tartiibni hojii jalaa babbadee ji'a 3 ji'a 4 booda maashinoota san gurguruu namni ni barbaada. Maashinoota akkasii san maashina kwaalitiidha. Wanni keessa naaqisaa yookaan wanni keessa hanqina jedhamu tokko hin jiru. Hojii ni eegala. Jalqaba namni kennu kun bu'aa qaba yoo jedhanii qofa bu'aa qofa laalee ittiin fiiga ittiin seen achi booda akkamitti akka hojjetamuu qabu. Sarraatanya akkamitti qabatu akka qabu. Eessatti mana daabboo itti gurguran banachuu akka qabu. Otoo hin beekin lookeeshinii jedhamu osoo hin beekin biizines pilaanii osoo hin qabaatin ol ka'ee hojiittiin seenaa achi boodatti hin dhaabata karaatti. Ciao. San booda maashina kana gurguruu barbaadaa jira. Amma namoota akka isantu hedduu dallaala waan kana mijeessu wayitiin tasa akka carraa wayitii wal barannee anuu meeshaa 2 irraa bitadhee jira. Akka dhuunfaa keetti wallaahi dhugaa rabbi isinitti hima. Meeshaalee irraa bitadhe kana immoo barbaachisaa ta'e argame booda viidiyoo waraabee isin erguun hin danda'amu. Isin maxxansuun hin danda'a jechuudha. Yoo barbaadan karaa keessatti illee isin erguun hin danda'a namoota na dubbiftaniif. So namoonni akkanaa kun waan jiraniif ammayyuu namni ta'e tokko maashina guddaa ta'e maashina guddaa jechuun bakka wallaahi yaa ka biyya keessaati. Ka biyya alaa taane ka biyya keessaati. Kan biyya keessaa kun istaandaardii qaba. Istaandaardii jiruun ta'e lookaali waan istaandaardii maalan. Gan hojii baay'ee bareedaa ta'e ittiin hojjechuun kan danda'amu mana daabbootiif maal qaba maashina itti xabbasan yookaan keessa kan ni qaba tokko miiksara yookaan isa lixii bukeessu ni qaba lama maakoofashaa jedhanii daabboon yookaan lixiin kun erga muramee paatiraa irra daradarame booda keessa kaan akka daabboon sun bokokuuf jechuudha keessa kaanii dakana immoo bishaan itti danfisan tokkotu jira waan akkasiisan. Maaliif daabboon naqxate? Kana qabutu jira waan ta'eef amma maashinoota akkana kana gatii qallaaliidhaan fakkeenyaaf amma haaraaniin bitame jettan 300 isin jechaa ture haga 350 illee isin dhaabaa ture namootuma akkanatti isuma san bitanii reefu ji'a 2 yookaan ji'a 3 yookaan hojii wallaalanii hojii dhaabantu jira. So maashinoota akkana kan gatii salphaadhaan kan gurguraa jirantu jira waan ta'eef namoonni maashina akkana kana barbaadan daddafaatii naqunnama ammayyuu namni tokko maashina akka isan gurguruuf dallaaltichi naqunname wajjin haasofnee turre maashina baay'ee okee ta'eedha. Namni maashina akka isan barbaadan haala salphaadhaan hojii jammaruu barbaaddaa ammatti ati 300 maashina qopheessite haga 350 qopheessite mana tottolchuuf maal godhuuf illee haga 100 si gaafatee ati waliigala 450 qabattee hojii daabboo seenuu barbaadda fa'aa ta'a. Garuu amma immoo maashina kana haaluma salphaan gatii giddu galeessa yoo argatte ta'eedha yoo argatte walumaa galatti ati naannoo 300tiin maashina qofa osoo hin taane waan si barbaachisu guuttattee hojiitti seenuu akka dandeettuuf haalli sii mijata waan ta'eef namoonni waan akkana kana barbaadan na dubbisaa. Maashina daabboo, miiksara, waan garaagaraa maashina bolokkeettii akkasumas konkolaataawwan kan gurguraa hedduutu jira namoonni barbaadan yoo jiraate konkolaataawwan manaa akkasumas bakka hin jiraame kan hojjete kunneen jechuudha. Namoonni barbaadan na dubbisaa. Waan akkana kanneen qabannee waan haaraa isin biqqa jennee jirra. Akkas inshaallah rabbi khayrii haa godhuuti. Maama meetii illee nagaa gaafadha. Dubbisi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirta fayyama isin nagaa qabdan isin hangamaa